Ashamar Gafune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turuun bunnaa waa beekoti hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerra kiyya. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru jabaachuun himamee jira. Erga labsiin waraanaa bara 2018 Oromiyaa keessatti labsamee booda namoonni nagaan 5,300 ol ajjeefamuu dhaabbanni Oromiyaa Support Group beeksisee jira. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Makkootti qaamoleen nageenyaa mootummaa dargaggoota nagaa 7 mana hidhaatii baasuun ajjeesuun dhagahame. Kaaba Oromiyaa godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti hidhaa fi dararaan jabaatee jiraachuun himamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru jabaachuun himamee jira. Guyyaa dheengaddaa opereeshinii Haleel Deebii waraana mootummaa irratti kan labse waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti tarkaanfii fudhachuun loltoota mootummaa Itoophiyaa barbadeessuu fi booji'uus beeksisee jira. Lolichi guyyaa har'aas kan itti fufee hoggaa ta'u godinaalee Arsii, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Horroo Guduruu fi Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti geggeeffamaa ooleera. Keessumaa immoo lolli Arsii ba'aa aanaa Xiyyootti geggeeffame kan addaa fi jabaataa ta'uu maddeen keenya GMN itti himanii jiru. Arsii ba'aa keessa kan socho'u Cibraan Jaalladhii Gammadaa ganda Bariisoo iddoo addaa gaara Cilaaloo jedhamutti tarkaanfii jabaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo gonfatee jira jedhame. Lolawwan garee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti raawwateen loltoonni mootummaa hedduun booji'amuu fi ajjeefamuun kan himamaa jiru hoggaa ta'u gama mootummaatiin wanti jedhame tokkollee hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin aleellaa diroonii raawwachuu kan itti fufee hoggaa ta'u manneen amantaa dabalatee lubbuu namoota nagaa balleessaa jira. Erga labsiin waraanaa bara 2018 Oromiyaa keessatti labsamee booda namoonni nagaan 5,300 ol ajjeefamuu dhaabbanni Oromiyaa Support Group beeksisee jira. Dhaabbanni kun qorannoo dhimmoota garaagaraa irratti taasise kan ibsee hoggaa ta'u ragaalee Oromiyaa keessaa funaannateen namoonni nagaan 5,300 ol ajjeefamuu ifoomsee jira. Lammiileen nagaan ajjeefaman kunneen irra caalaan isaanii godinaalee Wallaggaa Arfan, Shawaa Lixaa fi Kaaba Oromiyaa Walloo ta'uu kan ibsee dhaabbatichi guutummaa Oromiyaa irraa namoonni nagaan ajjeefamaniiru jedhee jira. Erga bara 2022 hanga 2023 namoonni nagaan 3,200 kan ajjeefaman hoggaa ta'u namoonni nagaan 1,300 ammoo godinaalee Wallagga irraa ajjeefamanii jedhee jira. Akka ibsa dhaabbata Oromiyaa Support Group kanaatti namoonni 700 ammoo godina saba Oromoo Walloo keessatti ajjeefamuu gabaaseera. Oromiyaan qaamolee lamaan ajjeefamaa kan jirtu ta'uu kan ibsa dhaabbanni kun gareen fiinxaleessaa faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa keessatti namoota nagaa 900 ajjeesuus gabaaseera. Gareen Oromiyaa Support Group itti dabaluun hidhaan seera maleessi kutaalee Oromiyaa hundaa keessatti raawwatamaa jiraachuu kan ibsa hoggaa ta'u ajaji mana murtii kabajamaa waan hin jirreef qondaaltonni dhaabbilee siyaasaa fi namoonni dhiibbaa uumuu danda'an mana hidhaatti dararamaa jirus jedhee jira. Akka fakkeenyaatti qondaaltota ABO kaasuun ragaa qorannoo isaa kan ibsa dhaabbanni kun manni murtii yeroo 5 bilisa isaan baasus qaamni poolisii ugguruu himee jira. Oromiyaan aleellaa karaa mootummaa fi garee faannoon irratti raawwatamuun alatti dhibeewwan hamoo kanneen akka koleeraa fi busaatiin dararamaa jiraachuus ibsee jira. Godinaaleen Oromiyaa lixaajjaa dhibee busaan dararamaa hoggaa jiran godinaaleen Baha Oromiyaa Harargeen immoo weerara koleeraatiin dhiphachaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni Oromiyaa Support Group kun kanaan dura mana maree seneetara Ameerikaatti waa'ee Oromiyaa gabaasa dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Makkootti qaamoleen nageenyaa mootummaa dargaggoota mana hidhaatii baasuun ajjeesuun dhagahamee jira. Qaamoleen mootummaa kunneen dargaggoota 7 qabuun erga hidhanii booda mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maddi keenya ifoomsaa jira. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen namoota nagaa fi hojii dhuunfaa isaanii kan geggeessan hoggaa ta'an maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun erga hidhamanii booda akka ajjeefaman odeeffannee jirra. Dargaggoota nagaa 7 garee badiisaa kanaan ajjeefaman keessaa muraasni Muraatuu Baashaa, Nuraddiin Caalaa fi Jamaal Muhammad hoggaa ta'an namoonni 4 immoo bifti isaanii waan jijjiirameef baruun kan hin danda'amne ta'uun gabaafamee jira. Godinichatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun namoonni nagaan ajjeefamaa kan jiran hoggaa ta'u aanoleen akka Cawwaaqaa, Makkoo, Daaboo Annaa, aanota
namoota dararaan hamaan irratti raawwatamaa jirudha. Kaaba Oromiyaa godina addaa saba Oromoo keessatti hidhaa dararaan jabaatee itti fufuun himamee jira. Waraanni mootummaa aanota godina Walloo hundaa keessatti namoota nagaa adamsuun hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen mootummaa godinichaa maqaa shanii deeggartu jedhuun dargaggoota maasaa isaanii keessaa qabuun hidhaa kan jiru hoggaa ta'u aanaa Arxummaa keessatti gochi kun jabaatee kan itti fufe ta'uunis beekameera. Godinni Walloo rakkoo karaa lamaan kan dararamaa jirtu hoggaa ta'u gareen fiinxaleessaa faannoo haleellaa yeroo adda addaatti kan irratti raawwatamuun alatti qaamoleen mootummaa ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoon uummata dararaa jiraachuun beekamee jira. Kanaan dura dargaggoota hedduu kan hidhe mootummaan Itoophiyaa otoo mana murtiitti hin geessin waggoota lamaa ol hidhamanii kan jiran ta'uun isaanii ni beekama. Godinichatti dargaggoonni weellistoonni barreessitoonnii fi abbootiin gadaa hedduun hidhamanii jiraachuun ni yaadatama. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasi ture. Qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana Bunnoo waa beekote. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.